Fiiwwan qormaata biyyaalessaa irratti baroota lamaan darban dhufan imaammata qormaata ta'uu jijjiirameetu malee akka rakkootti qofa kan ilaalamu miti jedhe biiroon barnoota Oromiyaa. Bara kanaa fi waliigalaan barattoonni dhaabbilee barnoota olaanootti darbaniif qormaata biyyaalessaaf naannootiin milkaa'uuf akka naannichaatti gumiin tiraanisfoormeeshinii qulqullina barnootaa hundaa'uun hojjetamaa jiraachuu ganaa Taanan Biqilchaa obbo Efreem Tasammaa himaniiru. Mootummaa gabaasa kana akka itti aanutti dhiyaata. Akka naannoo Oromiyaatti xiyyeeffannaa barnootaaf kennameen galteewwan qulqullina barnootaa mirkaneessuu danda'an imaammata haaraa irraa eegalee bu'uuraaleen barnootaa danuun hojjetamuu odeeffannoon biiroo barnoota naannichaa irraa arganne ni mul'isa. Kanneen keessaa manneen barnootaa ifa baruu fi bultii addaa hirmaannaa hawaasaan immoo manneen barnootaa bu'uura baruu duraan hin turre danuun ijaaruun kan danda'amee fi galteewwan qulqullina barnootaa mirkaneessuu danda'an jiraachuun eerameera. Haa ta'u malee faallaa kana immoo fiiwwan qormaata biyyaalessaa irratti dhufaa jiran qubsaa akka hin taane baay'eewwan kan kaasan ta'uu gaafii Finfinnee kaasee hoogganaan itti aanan biiroo barnoota Oromiyaa obbo Efreem Tasammaa deebii kennaniiru. Kunis firiin qormaata biyyaalessaa irratti dhufe akka rakkootti qofa kan ilaalamu otoo hin ta'in imaammata qormaataa turee fi jiru adda baasanii beekuutu barbaachisa jedhan. Jijjiiramni dhufee dhimma qormaataa jiru wal qabsiisee jijjiirama maaliitu dhufeessa jedhu xiinxaluun beekuun baay'ee murteessaadha. Waggoota lamaan darban kana keessatti wantoota gurguddaa lamatu jijjiiraman. Tokkoffaa imaammata darbiinsa qormaataatu jijjiirame. Inni lammaffaa immoo imaammata bulchiinsa qormaataatu jijjiirame. Isa kana erga irratti waliigalleen booda rakkoon jira, rakkoon hin jiru isa jedhu irratti hubannee deemna jechuudha. Promotion poolisii maaltu jijjiirame isa jedhu mee afran. Akkuma atiyyuu beektu preparaatorii kan jedhamu barnoota akaakuu 5 qoramuu 100 keessaa jechuudha. 500 keessaati. Bara sana kaasee waggoottan itti aananiif barataan 500 keessaatii 101 fide yuunivarsiitii galaa ture. 105 kan fide yuunivarsiitii galaa ture. Darbe jedhamee jechuudha. Yeroo sanatti barattoota qormaata preparatoriitii ba'anii qoraman parsantaa 100 keessaa 96-97 gara yuunivarsiitii galu turan. Harcaatii tokko malee. Kun maal argisiisa? Barataan 500 keessaa 100 fidee darbeera erga jennee akkasitti fudhanna ta'e. Ammoo bara waggaa lamaan darban kan ammoo 700 keessaa 349 kan fide yoo kufeera jedhamee yuunivarsiitii tuun galiin hafe. Kan sirriidha. Walakkaa fiduu qaba waan ta'eef. Amma promoshiniin poolisiin amma jiru barataan tokko kun istaandardiiwwan addunyaa keenyaati. Barataan tokko 100 keessaa 50 sanaa ol yoo fideti darbeeraa jedhama. Jedhama poolisii amma qabnuuni barataan tokko kan yuunivarsiitii galuu qabu yookaan immoo kan kutaa 8tii 9tti darbuu qabu kutaa 6tii gara kutaa 7tti darbuu kan qabu qormaata qorame keessaa parsantaa 100 keessaa 50 sanaa ol yoo fide duwwaadha. Inni jedhu kana jechuuni promotion poolisiitu jijjiirame malee qulqullina barnootaatu gadi bu'ee miti. Firiiwwan qormaataa akka biyyaatti baroottan darban keessa dhufuun barattoota dhaabbilee barnoota olaanootti darban keessa harka walakkaa kan ta'u kan naannoo Oromiyaa ta'us eeraniiru. Akka Oromiyaatti yoo fudhatte fakkeenyaaf baruma kana barattoota akka Itoophiyaatti remedial fudhatan 78,000. Isaan kana keessa Oromiyaa irraa immoo kan yuunivarsiitii galan remedialii darbanii 43,949 almost 44,000 galee jechuudha. Kan immoo 50% and above parsantaa 50 sana ol kan fidan akka Itoophiyaatti barattoota 32,000 akka Oromiyaatti 5,574 parsantaa 500 sana ol fide. Akka Itoophiyaatti immoo gara yuunivarsiitii kan galan barattoonni 1,110 akka Oromiyaatti immoo 49,691 almost parsantaa 50 jechuudha. Barattoota Itoophiyaa keessaa bara kana yuunivarsiitii seenan keessaa naannoon parsantaa 50 Oromiyaa irraatii galee jechuudha. Egaa gaadha jechuun miti inni kun hanqina guddaa qaba. Hojiiwwan qulqullina barnoota irratti hojjechuun barataa ga'umsa qabuu fi dorgomaa ta'e horachuuf hojjetamaa jiru kun ammas waadannoo tunaafaa kan jiran hoogganaa itti aanaan biiroo barnoota Oromiyaa obbo Efreem Tasammaa qulqullina kana mirkaneessuufis ammattoowwan bu'uuraalee qulqullina barnootaa bocuunis irratti hojjechaa jiraachuu himaniiru. Hojiilee kanaa fi kana fakkaataniin qulqullina barnootaa ol guddisaa deemuun barattoota gara dhaabbilee barnoota olaanootti darban dabaluuf gumiin tiraanisfoormeeshinii Oromiyaa akka mootummaa naannichaatti hundaa'uun hojjetamaa jiraachuus dubbataniiru. Amma barattoonni keenya baay'inaan
yuunivarsiitii akka galaniif irratti hojjetamaa jira. Maal faatu irratti hojjetamaa jira? Mootummaanis xiyyeeffannoo addaatiin gumii tiraansfoormeeshinii barnoota Oromiyaa jijjiirama barnoota Oromiyaa irratti fiduun barbaachisaadha. Sadarkaa Oromiyaatti gumii kana kan cheer godhan kan hoogganan kabajamoo pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaati. Godinatti yoo gadi buute immoo bulchaa godinaatu hooggana. Bulchiinsi magaalaalee jiran kantiibaadhaan hoogganamu. Aanaa irratti bulchaa aanaatu hoogganaa. Ganda irratti bulchaa gandaatu hoogganaa. Akka kanaan hanga mana barumsaatti ga'ee hojiin barnoota irratti hojjetamaa jechuudha. Bittaa fi gurgurtaan xaa'oo bara kanaa karaa dijitaalawaan raawwatamuu isaa kan isaan gammachiise ta'uu qonnaan bultoonni aanaa wal maraa himaniiru. Dhiyeessiin xaa'oo bara kanaa gaarii ta'us siistamni bittaa fi gurgurtaa dadhabaa ta'uurraan kan ka'e akkaataa barbaadaniin xaa'oo bitachaa akka hin jirre qonnaan bultoonni kunneen himaniiru. Appilikeeshinichi haaraa waan ta'eef bittaa fi gurgurtaa xaa'oo irratti harcaatiin jiraachuutti gaafatamaan baankii daldalaa Itoophiyaa damee wal maraa obbo Galataa Dheeressaan himaniiru. Goonfaa Baayisaa guutuu gabaasa kana akka ta'an qindeesseera. Shira faddaaltonni raabsa xaa'oo keessa galfachuun qonnaan bultoota dhamaasaa turan furuuf mootummaan bittaa fi gurgurtaan xaa'oo karaa dijitaalawaan raawwatamuun kan isaan gammachiise ta'uu qonnaan bultoonni aanaa wal maraa himan. Madabara haalli madabaraa barana yaa'u siistamni isaa waan akkanaa galutti baay'ee shaggaadha. Maaliif qisaasama addaatirra barreen gaddaamma namoonni ganda biraatirraas dhufanii naannoo biraatirraas dhufanii madabaraa daddabarsa jiraayyuu. Barana garuu akka laaletti siistamni xiqqoo rakkoo qabaatu malee baay'ee fooyyee qaba jedhee yaada. Maaliif nama marsaa lammaffaadhaaf carraa namarra dhaga'e hawwamma dhiyaadheen jira gaafa nama manna fudhadhaa jechuu barbaadetanii xaa'oo bitachuu irratti dhiyeessii irratti baay'ee itti gammadaa irraa mootummaan haala gaariidhaan nu dhiyeesseera barana baay'ee nutti toleera. Aanichaatti dhiyeessiin gama xaa'ootiin jiru gaarii ta'uun siistamni xaa'oon ittiin gurguramuu dadhabaa waan ta'eef xaa'oo akkaataa barbaadaniin bitachaa akka hin jirre qonnaan bultoonni aanichaa dubbifne himan. Dhiyeessi mootummaa kana madaabaraa kana yeroodhaan nu fidu xaa'oosaa gizeedhaan nu fiduunsaa baay'ee bareedaadha. Amma hanqinni jiru baay'isee sisteema kana gubbaarratti. Sisteema kana kan baay'ee tokko rakkise. Sisteem nama fakkeenyaaf amma ani madaabaraa takka hin arganne. Gizee baay'een deebi. Tokko bakka odoonan qeedhaan hojjenne asii gizee sadiin baankitti dhaqe. Baankitti naan dhaqeetoo deebi'u hojjetame walitti hidhamee jira sisteemni. Innaan as dhufe hin hojjetu. Sisteemichi hin hojjetu. Maaliif sa'aatii lamattan dhufee ammaas jira. Tammi gara fuulduraatti toonuu sirratti haala kanaan deemame taanam baay'ee gaariidha deeyyaadha. Amma kenniisa biratti rakkinni hin jirtu. Rakkinni achatti jira bakka siistamaati. Bara oomishaa 2016 fi 17 bittaa fi gurgurtaan xaa'oo yeroo jalqabaaf dhaabbata Geetrii jedhamu waliin baankiin daldala Itoophiyaa appilikeeshinii gurgurtaa fi bittaa xaa'oo gabbisuun qonnaan bultoonni xaa'oo bitachaa jiraachuu itti gaafataman baankii daldala Itoophiyaa damee aanaa wal maraa obbo Galataa Dheeressaa ibsan. Bittaa fi gurgurtaa xaa'oo wajjin wal qabatee hanna faddaaltonni adda addaaf daldaalonni gidduu galanii qaala'iinsa gabaa adda addaa uumaa jiran wajjin wal qabatee qonnaan bultoonni keenya karaa ifa ta'eef sirrii ta'een xaa'oo bitatanii oomisha isaanii yookiin callaa isaanii guddisuu bifa danda'aniin mootummaan kallattii kenne karaa siistemaatiin xaa'oo kana bitachuu akka isaan danda'an haala mijeessee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa immoo keessumaatii ejentoota warra yookiin kooppereetiif yuuniyeenii warra xaa'oo kana gurguran hojjetoota isaanii leenjisuu keessatti akkasumas immoo geetfii kan jedhamu siistema ittiin xaa'oon gurguramu kana develoopi godhee leenjii hojjetoota isaaniif kennee hojii keessa jira. Siistamichi haaraa waan ta'eef akkaataa barbaadameen qonnaan bulaa wajjin wal barsiisuu irratti harcaatiin jiraachuu obbo Galataan kaasaniiru. Karaa siistemaatiin xaa'oo bitachuu jalqabuun isaanii haaraadha. Kanaaf siistema kana wajjin wal baruu keessatti qonnaan bultoonni keenyas haa ta'u nuti hojjettoonni baankiis haa ta'u warri yuuniyeenis siistemni kun haaraa waan ta'eef ganaa siistemni kana wajjin sirriitti waan wal hin barreef yeroo tokko rakkoon tokko darbee uumamuu hin danda'a. Haa ta'u malee akkaataa itti fayyadamaa irratti manee gochuu irratti siistema kana fayyadamuu irratti harcaatii uumamu garuu amma wal baramee fakkeenyaaf ani akka biraanchii damee wal maraatti kilaasteriin qabadhee jiru kan naannoo Harabokkiidhaa fi kan wal maraa Cokkeetii jechaadha. Qonnaan bultoonni naannoo 3,500 karaa siistema kana bitatanii jiru. Birriidhaan immoo gara miiliyoona 14ti. Oomisha bara 2016 fi 17 milkeessuuf xaa'oon kuntaalli 36,815 karoorfamee keessaa hanga oduun kun qindaa'etti xaa'oon kuntaalli 27,668 dhiyaatee kan jiru ta'uu ragaan waajjira babal'ina waldaa hojii gamtaa aanaa wal maraarraa arganne ni mul'isa.